ati jechuudha. Maa'uun jechuun meeshaalee xixiqqoo walii ergisuu jechuu jedhan. Bismillahirrahmanirrahim jenneeti qaraana. Suuraan tun ammoo maa'uun qofa odoon ta'in suuratu diiniis ni jaamti jedhan. Suuraa galata waa'ee diin dubbattu yoo suuratul yatiimis jaamuudhaan beekamteerti. Namoonni gariin suuratul yatiim jedhanii moggaasanii. Ara'eeyta jechuun meenaa himi jechuudha moo dhiiru ara'eeyta jechuun sa'ati beeytee hal arabta jechuma jedhan. Ara'eeyta jechuun beeyte moo kam alladhii yukazzibu jechuun isa kijibsiisan beeytee ati yaa ergamaa kiyya. Biddiin jechuun guyyaa galataa san yoomal jazaa'i wal hisaabi guyyaa qormaataa guyyaa namni galata harkatu san isa kijibsiisuu san beeyteesa eenyu kate beeytaa Abuu Jahl moo'iyee akkasummaasi isi Waliid ibn Mughiiraa ummata baay'ee jira gaa warri waan akkanaa hojjetu. Fadhaalika jechuun inni sun alladhii yad'ul yatiim jechuun isa yataamaa deebisu sani je yadfa'uhu dafa'an jechuudha. Dafi jechuun ammoo humnaan gadi dhoorku jechuu bakka yataamaa akkasiidhaarraa. Fadhaalika inni sun alladhii yad'ul yatiim isa yataamaa deebisu haqasiidhaarraa isa yataamaa irratti dhiibbaa adda addaa godhu qabeenyarraa fudhachuudhaaf nama rahmata hin qabne tokko jechuudha bal'aama. Walaa yahuddu jechuun kanaman kakaafne alaa ta'aamil miskiiniyye isa nyaachisuu irratti guyyaa qiyaamaa waan kijibsiisuuf galanni jaan hin jiru jechuu baqa waan kana yaada. Ilaal amma yataamaan qaan fedhe miidhuus wanni waan godhaan jirtu jechuudha inuma. Rabbummaa waan godhu sun hin jirtu jechuu waan yaaduuf. Akkasuma maasis miskiina nyaachisuu ogaa jennu guyyaa qiyaamaati jecha namni miskiina nyaachisa gaa muslimtoonni. Inni immoo qiyaamaa wanni jaan hin jirtu galanni hin jiru jechuu waan yaadu miskiina nyaachifne. Kana jechuun hariiroon inni makluuqaa wajji qabuu fi tarabbii wajji qabuus zeeroodha. Fawweelun jechuun halaakni yookiin lagni jahannamtaadha lilmusalliina warruma salaataniifu akkam salaatuun irraa nafne garuu immoo salaata kana karaa malee salaatan jechuudha. Meekam alladhiina hum isaan sunu an salaatiin salaata isaanii irraa saahuun kadagatani jedha. Salaataatuma qalbiin isaanii salaata biran jirtu jechuudha. Nama rabbii fakkaata hoggaa dhaabbatu garuu immoo keeysisaa immoo quduraa rabbiiti jechuudha. Amma edaanuu salaata qalbii yoo salaatte malee yoo qaamaa qalbiin biran jiraatiin sawaabatti argattu jechuudha. Abdallah ibn Mas'uud ammoo maal jee alladhiina hum an salaatiin saahuun je warra salaata isaanii irraa dagatan jechuun yeroo irraa baasan salaatuun irraa nafne eega yeroon kutte booda salaatan kun akkuma waan hin salaataminiiti inumaatu waan biraatu shari'aa godhuudhaa jedhan bakka bootaasii irraa fuutee bakka biraa geessu jechuun waan biraatu fide namni kuni kanaafuu azaabnitti jabaate nama kana jechuudha. Alladhiina hum an salaatiin saahuunaan warra salaata mataan dhiisan jenneen fassarumoo lilmusalliina je akka isaan salaata rabbiin himee jira. Warra salaata dhiisan jettee nutti hin fassarin yeroon salaatuu dhiisan faayu jettee ispesiifik goote maleedha. Alladhiina hum yuraa'uuna jarri kun eenyu munaafiqa ta'uu beeksisu amma rabbiin maal je alladhiina hum yuraa'uuna isaan sunuu kana magarsiifatanii salaataas ta'ee ibaadaa biraatiif nama agarsiifatayya wayamna'uuna almaa'uun akkasuma maatiin meeshaalee xixiqqoo kanama dhoorkatanii ollaa isaanii tiiraamatan godhan maa'uun jechuun waan xixiqqoo akka soogiddaa ashaboo akkasuma maatis albee waan namni walitti kennee bakka ollatti itti fayyadamu kana gaa maa'uun jechuun meeshaalee xixiqqoo lilmoofaa waan akka doomeefaa qottoofaa bakka magaazafaa waan kana nama dhoorkatayya. ويمنعون أن كانوا ركتني الماء جتون إرجساتي تكويا يوكي بشاني في وانت نمني ولين كباتشو كابو خانا خانا مرور قريم بشاني جي وري فسروا جنا معونين لغتهم في الماء جان وركز جي معون بشانو معون جوس جرا جي وري فسروا جنا مايتي وبشاني سوان نمني ولين كابو نمني ولين كتوميتي